Haati teenya nasteesse ta'u isin argaa jirtan tun fuula ishee argitanii jirtu miti. Guutuu Oromiyaa keessatti fuula akkasiitu gadda uffateetu jira jechaadha. Haadha teenya dirqama nu ga'uun hin dandeessu hin qabdu. Haati Oromoo haadha kan keenya jechaadha. Maatii Oromoo boochisaa jiru jechaadha. Eenyudha? Durriyyoota hattoota Oromoo ta'anii qarshiidhaaf jedhanii too shamarree Oromoo ajjeesan maqaa jaalalaatiin jechaadha. San dhaabsisuun dirqama dhaloota ammaa kanarraa eeggamaa jechaadha. Mootummaa qofaa miti. Qaama seeraa qofaa miti. Nuyi akka sabaatitti odeeffannoo qaama seeratiif kennuudhaan miidiyaa irratti dhufnee dubbachuudhaan ajjeechaa shamarran irratti raawwatu istooppi gochuu qabna jechaadha. Okay? Kanaaf agendaa kanarratti dubbadhaadha. Sambooda maatii immoo tokko tokkoon gaafannaa jechaadha finneetoo. Intalli kun yoom biyya Arabaa deemte kontaaktii waliin qabdu moo namichi kun immoo eenyudha inni beeku namichi ishiin bira dhaqxeeto amma jaalallee jedhame kana maatiin beeka sirritti bal'inaan gaafannaa jechaadha. Yaada nama lamarraa fuudhitoo shimee yaada nama lamarraa fuudhitoo daqiiqaa tokko tokko sambooda modereetara hin qabda Oromummaatillee mana nu toowwadhu modereetara hin qabda. Obsiyatillee modereetara qabda, shimeetillee modereetara qabda. Itti nama lamarraa yaada fudhadhu too gara maatiitti ceena. Egaa ani gaafillee miti yaada qaba. Yaadni an qaba ammallee galatoomii jedha. Shimee anamma yaada tokkoon qaba. Yaadni an qabu amma qabdeerta. Qabdeerta rabbi si haa gargaaru. Seerillee dhugaa si haa baasu, rabbillee dhugaa si haa baasu, rabbi haa mul'isu. Amma kan gochuu qabnu maatiin kun egaa dhufanii shimee bira dhufuuf taaskii barbaada. Amma seeraan hordofataa ulaagaa baay'ee qaba. Gara sagaleetiin deeggarree maatiin kun immoo itti olii gadi deemuu ol seenee gabbayee bakka tokko dhaquuf taaskii barbaada. Baasii qaballeedha. Isa sanillee akka cinaan nu dhaabattanii maatii kana deeggarsa maallaqaallee goonee fi sagaleen maatii kana ammallee ol bahee fakkeenya addaa akka nuu taataniin dhaamsa kooti. Ani waan biraallee jechuu hin danda'u waan an gaafachuu malu waan uummanni gaafatu. Shimeen nu bakka bu'ee akka gaafatuu fi waan garaa keenya jiru hunda akka ati gootu abdiis sirraa qabna si abdanna kan sirratti daballee si jennu immoo itti maallaqaan illee uummata kana deeggaruun keenya dirqama dhugaa si rabbi haa baasu jabaadhu eega qabden siin jira galatoon. Galatoomadha. Dhugaa dubbachuudha maatiin kun cinqameet harmeen keenya jecha wayinnaan jedhanii kinoo isaanuma birattan isinitti maa annama akkasiitis mootiin cinqamaniiti. Bara kana maallaqa malee namni socho'u cinqamaniiti shimee minaalbaa ta'uu birrii barbaadeedhaniiti shimee ani reeffa ishiitis hordoftee bira naageechee reeffa ishii argadhee awwaallan jiraa ishiitis nu argadhe saa ilmadhu tokkoon qaba saa san gurgureetan 100,000 sii kennaa jedhaniiti ollaan adda argan akkanumaati gifti 100,000 siifan kenna sa'aatii takkan qabaanan ilmadhu hanan ijoollee tiyya ittiin guddifadhu naan jedhan. Ani 100,000 diisa miliyoona 100 tunaa kennaa nama fudhatu mootiin garuu kan kana jedhan isaan sa'aatii takka gurguradhee jedhan cinqamanii ilmoo isaaniitiin cinqamanii kana jedhanii kanaafuu dhuguma jettee galatoomii namni biraa yaada isiniif kennaa yaadamee namni biraa kennaa maatiin cinqamee cinqawiidhaan kan kaase akka nama baay'isa wayi namni irdaataa nama qarqaaru kana beektan Itoophiyaa keessatti parsantii 25 akka guurratan ani tanan dura irdaataa wayii guurinaa jedhanii dhufanii parsantii 15 immoo 20 siif kan parsantiin kan maalitti nama rakkate birrii guuratan immoo birrii guurradhaa ani miliyoona 2 miliyoona 4 guuree nama rakkate warra akkana guutanuu jiraatan namarratti nama dhibame irratti nama rakkate irratti farqiin qabatinaadha aballi si fudhatinaadha qulqullummaan horummaan haa hojjennu jira nama biraatti nama tokko yaada kenneera yaada fudhadhaa itti fufaa. Ayyee nagaamu sagalee Inna gama shimee asirratti waan an jechuu barbaade. Jira namni yaada qabdu yoo jiraatin amma micayyoon tuni jechuudha qaamni ishii simate kun booletti namni kun hin beekamaa Finfinnee kana keessa jiraate qaamni ishii simate kun qaama akkamiiti hin beekama moo akkamitti kan ishii simate walitti dhufeenyi isaanii dheeradha moo maalinni hin beekama maatiin quba qabaa hiriyoonni beekuu hin jira namichi kun Finfinnee keessa jiraachuu inni simachuusaa jechuudha qaama lama akkan kanaan dura informationii dhagayetti jechuudha wanti akka naan jiran dubbatame jechuudha qaamni ishii simate kun
Qaamni ishii simate kun beekamaadha. Eessa Finfinnee kana keessatti eessa akka jiraatu ni beekamaa kan jedhu sani qaamni kun jechuudha. Namni kun beekame as keessa jiraannan biyya kana keessatti ani beekuun qaamni kun beekame akkasitti jedhamna. Kanaafuu kana adda nu baastu jechuudha. Akka namni qaamni lama ishii simateeti booletti jechuudha. Wanta dhagaa ture dura jechuudha. Kana adda nu baasati eenyuudha? Hayyee kanuma gaafin kee. Kanu. Tole galatoomii qaama lamaa wati kasimate bicootana qaamuma tokko qaamni tokko walumaan dhoggaa furmaana tokko keessa hoggaan dhoggaa lama turanii waliin biyya Dubaayii dhufanii booletti waliin qubatanii kan waliin dhoggaa meeqa waliin turte sun immoo ishiin raayidii ishii dhufennaan raayidiin kee dhufee bishooftuu tira si deemtaan kana aarsiin nagelletan deema koo waliin deemna teeni lakkanii nama biraata eegaa raayidii dambanyaan qabaa akkanumatti deemumatu maatii asittan turetteeni qaamni lammata amma jette kuni namni wayii jiraachi namni kuni eenyudha nama kansa saajin warquu gaagaagaa jedhama saajin warquu gaagaagaa gaanolee jedhama sida warra adiyaa kana poolisii jedhanga nama kana beekamuu qofa oduu hin taane poolisiin Finfinneettis hidhee jira ji'aadha mutire hidhamee jira nama kana shakkanettee obboleettiin kassastee itti deemtee hidhamee akkamitti akka gadhiifame hin beeknu isa qaamni seeraa waan jedhu hin jenna nu sagalee ta'u maatiin amma bakka namni kun gadhiifame nu shakkii kan qabnu sumarraa'e simadhee ta'u booletti simadhee ta'u saaris deemne shaayee bunnaa waliin jenne raayidaan gaggeesse namicha fuula isaa waliin arge nan beeka garuu raayidii taargas hin qabanne bilbilas hin beeku waan jedhu kaasee qaamni seeraa kanarratti waan jedhu kana fakkaata akka simatee micoo simachuusaa amanes kanaafuu namni kun waastinaadhaan bahee akkamitti waastinaadhaan bahee miseensa paatroolii tawarwaarii paatroolii shifeerati qaaminaa paatroolii dheedhanii Finfinnee boolee kifla katamaadha namni kun haya ulattiidha hin beekamaa jechaadha namni kun boolee jagi si deebi'ee. In qaama seera jala ooletti hidhamee bahee namichi kun. Ji'a lama hidhamee bahee. Wabii kuma shan garuu wabii namni kun oduu micoota na shakkamu wabii kuma shaniitiin bahee jedha akka ta'e. Kuni haala hordoffii isaaniiti malee namni tokko erga shakkamee erga geggeesse akkamitti wabii kuma shaniitiin baha namni tokko kan dhabame wanti ta'e hin beekamu lubbuun darbe ta'ee jirti ta'ee hin jiraattu ta'ee jechuudha wanti kun. Kanaafuu nama kana itti dhiyaatanii deddeebi'anii hordoffii dheeraa godhanii immoo akkasumatti erga hidhaadhaa bahee bakka akkasumatti zim jedhan. Lakkee obbo Micoomee addu badhata. Lakka akkamitti gadhiifameedha akkamitti gadhiifamee mana murtiitti dhiyaannee jedhudha. Isa koi gaafii gulanatti deebina roobalee naa dhufu akkuma walii gala falmataa kiyya obboleettiin tuni achitti Finfinneetti deebitee hordoftee bilbila baay'isawwee wanna siin dinqisiisu tokko anas sitti himuu barbaadu wanni kara namichaatti nama shakkisiisu bilbiluma saniin bilbilli cufaa xirrii takka baru kana beekaa na hubadhaa haasofni kiyyoo isinii gal bilbiluma saniin maal jedhee miseejii barreessa fi ishiin Oromiifaa kan Amaariffaa barreessuu dandeechi. Ingiliffaa Amaariffaa barreessuu dandeechi. Mata Oromiifaa barreessuu dandeechi. Oromiifaa barreessuu dandeechi. Maal jedhaan bilbila san miseejii normaaliidhaani አትጨነቂ ሸኔ ይዞኝ ነው ሀምቦ አካባቢ ነኝ ያለሁት አትቀልጂ ወርቁ ጋር አይደለም ወርቁ ብራ ወርቁን ኩን አከዱብስ ኦቦሌቲን ቤት ነው ኦቦሌቲን ኩን ቤት ወርቁን ኩን ሪያሽቴ አከዱብስ ተቆል ፐርሰንት ፈቃደ ማቲን ኩን ገሩን ቤቁ አትቀልጂ ወርቁ ጋር ነሽ አይደለም ያለሽው እመቤቴ ወርቁ ጋር አይደለም ጀደት ሲት በረሰ መጥረ አከሸኔ ቀብደትፋ አከሺፋቴ bilbila message na tidi message sa baraka sa gatke la okay kuni warakan amma agartan kuni kani obuleti badde teenya barara itti nufte kan la jara lechutu mati tiketin kullal kan obuletin
isaaniitti dhufte tikkeetti kun immoo hiriyaan ishii mana tokko keessa ta'anii lachuu bakka tokkuma waraqaan kun jechaadha warri bararaa hin beektanii guyyaa tokko obboleettii teenya wajjiniin kan ittiin dhufan jechaadha bararaadha. Waraqaan amma waraqaa asitti agarsiisu kun. Inna gaamaatti sagalee jii. Jira sagalee. Jin immoo laal maal jettee sitti bakkaate qoy 5 miliyoo taanne. Laal miseejiidhaan barreessaaf ka'an. Miseejiidhaan maal jedhee barreessaa isa amma isa inneeti ka'anii shakkinu. Kanaafuu miseejiidhaan akka bica yoo ta'e haasofsiisa. Eengadduma immoo eegalu foosti godhee tokko bilbila isa qabataniiti. Maal jedhe nama kanatti shakkaninu. Eegalu foosti godhee booda bilbilee maal jedha namni wayii maatiidha. Bilbila maatii achirra waan godhe karaa ginciititti ginciidhamoo jeesin jedhe. Ginciitti ginciidha milaala adaraarabbi ginciidha feessala wayii fi shaantaa moofaa tokko battee raatoftee waan qorichaan tuqanis fakkaatti ginciidha kara markaatotitti namni wayii beellamee kara san deemaa hojjettu argee mee suuraa shinaa ergideet obboleettidha bilbila obboleettii viidiyoo irra waan jiruufu boo viidiyoo suuraa ergituu fi ishumaan argee jedha kana maazzanaagaan ammas nama kanatu ginciidhaan bilbilchisaa ta'uun beeknu kanatu jira roobaleen ejjetti badee namni biraa warra irraa haasoo barbaadan haasaa gaafii garuu maatiin gaafatinaadha roobaleen haa dhufu gaafii barbaadan bulala hin gaafanne jechaadha. Gaafii miti baran malaa gaafitti hin jirru amma namoonni gaafii gaafattan gaafilee gaafatamu malu hundi gaafateera amma shimee bira akka jirutti hubadhaa waan isinii galu keessatti. Amma maatii kana maal gochuu qabna karaalee sagalee taanee fi michoon tun ittiin mul'achuu qabduudha malee kan irra marachuu qabnu gaafii miti. Yeroo tokko gaafii Roobareedhaa ergee jira. Roobareedhaa ergee jira. Roobareen dubbisee jira. Shanee yiizoon hamboono yaalloot attaasibii alloo itti ilaali. Agartanii shanee yiizoon jettee maxaalloo jetti. Muudatti yaashii warquu gaa indaallesh aqaallo ittiin immoo ishiin. Ishiin immoo dhimma beekee suuqaa danda'u jettee deebisti akkuma waliigalaatti maatiin kun deemee deemee amma shakkaa jiru namni ishii taqabbalee saaris deemee shaayii bunnaa waliin jedhe kuni akkamitti taargaan beekodha akkamitti raayidiin beekodha akkamitti immoo jala beekaa taargaan. Amma gara hundeetitti deebina intala sanitti bilbili intala ishiin biyya alaatii dhufte sanitti nuu bilbili.